nagaa keessanii ani nagaadha. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuun immoo hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatanaa. Yaada yoo qabaattan koomenti nu gochuun dagatanaa. Amma kan waliin ilaallu appilikeeshinii Spy Human gargaaramnee akkamittiin bilbila namaa to'achuu akka dandeenyu waliin ilaalla. To'achuun faayidaa hin qabu, garuu to'atamuu jalaa boodaaf Spy Human akkamittiin ini kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba irratti Spy Human akkamittiin install goonee akkamittiin buufannee akkamittiin immoo nama sana to'achuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Spy Human Play Store irraa argachuu hin dandeessanii. Kanaaf eessa arganna kan jedhu walumaan ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti nu daawwachuu hin dagatinaa. Appilikeeshinii kana Chrome keessaa arganna. Chrome ergaa bannee haala kanaan Spy Human search goona. Sana booda as lafa saanduqa sanatti maramee jiru tuqna. Isa booda haala kanaan nu baasa. Sana booda irra deemnee ilaaluu dandeenya. Weebsaayiticharraa info baay'ee arganna. Kunoo akka installation and configuration guide kan jedhu appilikeeshinii isa kana fakkaata. Appilikeeshinoon ergaa appilikeeshinii kana waliin barree jalqaba irratti register goona. Ergaa register goone verify login downloadedha. Akkamitti register goona verify saanduqoota argaman sana seeraan guutuudhaan register taane galmoomna jechuudha. Ergaa galmoomne booda step itti aanu waliin ilaalla. Verification code asiin emailii keessanitti isiniif ergaa. Sana booda active hin gootu. Ergaa active gootanii deebitanii downloadiidha kan itti aanu. Akkuma isin argaa jirtan kun active hin fida. Emailii keessan jalatti isiniif erga jechuudha. Kun verify now dha. Bakka ergaa verify gootanii step in taanu downloadidha. Download gootu. Download ergaa goone immoo kunooti akkuma isin jirtan vershinii isaa fi wantoota tokko tokko isin kaa filannoo kana guutuu akka inni jiru kanatti goggochaa deemtu. Wantoota gugguutaman kana ilaa kun settingii kan jedhu kan tuquudhaan jallaatti wantoota gugguutaman babbanaman kana settingii keessaa gugguutaa deemtu. Sana booda inni iyyuu isinitti gaadisiin gochaa deema. Isa booda kunoo akkuma isin argaa jirtan kana banaa deemtu. Wantoota babbanamuuf cuccufamuu qaban moobaayilii keessan irraa cufaa deemtu. Lokeeshinii gootu kunoo akkuma isin jirtan loof jettanii bira dabartu wantoota gootu. Sana booda device name isa jedhu kan keessan kana maqaa guuttatu. Wi-Fi isa jedhu kana tuqxu. Isa booda active this device admin app isa jedhu kan keessan irratti active gootu. Sana booda wantoota jiran visibility jala seenuudhaan kana on godhu active gootu. Google Play Protect jala deemtanii sana bantu. Irra tajaajiloota kana guutummaa isaa kennuu danda'a Spy Human. Spy Human step lammaffaa irratti kana qaba. Ergaa dabarsitanii fi settingii galtu. Nama sanaaf ergaa dabarsitanii jechuudha. Spy Human unknown source isa jedhu kana hin bantu. Isa booda Google Play lixuudhaan Play Protect kana hin cuccuftu. Google Play jalaa jechuudha. Maaliif inni akka appilikeeshiniin kun irratti install hin taane waan arkuuf isa kana ni babbantu. Isa kana immoo ni cuftu. Isa dhiifama hin cuccuftu jechuudha. Lock screen and security isa jedhu kana jala galtanii install app isa jedhu kana dhuftanii amma nama sana to'anneera jechuudha. Wanta nama dhibu appilikeeshiniin kun screen irratti mul'atu akkamittiin immoo to'annoo jala miliquu dandeenya kan jedhuu fi jalqaba irratti isin appilikeeshiniin sun screen irra waan hin jiraanneef isin shawwaduu danda'a. Kanaaf step itti aanu irratti maal gooneetu namicha sana jalaa maaliif settingii jala dhaqanii appilikeeshinii head gochuu danda'u. Sana booda isin immoo shawwatanii appilikeeshiniin keessaa baastanii isa kamiin akka ta'e adda baafachuu dandeessu. Itti fufnee ilaalla. Settingii jala seenuudhaan sana booda app jennaa. App jala search goona. Kanaan booda app permissionii barbaannaa jechuudha. App permissionii jalatti ni argama. Walumaan ilaallu. Dogoggora. Argadheera kunoo. App permissionii dhumna.
sana booda tuqaa sadii mataa dura jiru sanatti buune show goona head goona appilikeeshinii inni nu dhoksu ilaala amma mul'atuuf amma dhokatu ilaala sana booda gaaf show goonu as keessa ilaalla jechuudha appilikeeshinii bifa waayifaayitiin jedhee as jala dhokatee jiru sana appilikeeshinii kan qofa otoo hin taane appilikeeshinii sana booda appilikeeshinicha jedhe qabnee uninstall goone ofirraa cufuu dandeenya jechuudha yoomiyyuu taanaan appilikeeshinii dhokatee jiru showf head appilikeeshin permishinii jala galtanii adda baafachuu dandeessuu jechuudha. Adda baafachuu jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo keenya xumureen jira. Amma viidiyoo biraa walitti deemeetti nagaan tura. Appilikeeshinii Spy Human namoonni itti fayyadamaa jirtan dhiisaa isin hin fayyadun jedha. YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun yeroo ta'u keessan biraan gaa viidiyoo biraa walitti deebina.